fooyyee qabeeru. Waaqayyo nama fooyyessa mana fayyisa. Mee walitti bu'aati har'a fayyitee galta waliin jedha. Ma jedha. Bakkichi iddootti fooyyaan osoo hin taane iddootti maal taanidha? Iddootti fayyanidha. Hallelujah. Bakkichi bakka fayyinaati. Lafichi lafa fayyinaati. Hallelujah. Nagaa kan hin qabne, boqonnaa kan hin qabne, keessi kee jeeqamaa kan jiru, golli kee keessi jeeqamaa kan jiru, karoora kee irratti jeeqamaa kan jiru, eebba kee irratti jeeqamaa kan jirtu. Mee iyyiiti ani nagaa kooti jedhime. Ilaa yaa nama nagaa dhabdee jirtu nagaa sii taa'aadha. Guddisaatti ameen jedha. Yaa nama boqonnaa dhabdee jirtu boqonnaa sii taa'aadha. Yaa nama haara galfii dhabdee jirtu haara galfii sii taa'aadha. Yaa nama balballi sitti coomee jiru balbala sirraa banamaa irra. Yaa nama eebba barbaadde dhabdee kana booda eebba si barbaadaadha. Hallelujah. Ne guddisaatti kana booda eebban na barbaadeedha mee? Simo? Suma eebbi barbaada? Kan firri gadeemu? Kan lammiin gadeemu? Kan abbaa baatii gadeemu? Kan eebba barbaadde gadeemu? Meesti iyyi kana booda eebban na barbaadeedhi mee? Baay'ee qophaa'aa ta'u hojii amantiin hojjedha waan ta'eef. Hallelujah. Hallelujah. Ilaa yaa nama bu'aa jirtu, yaa nama rakkachaa jirtu, yaa nama dhiphina keessa jirtu ergaa sii qaba. Kana booda eebba si barbaada. Keettanii isin guddisaati. Kana booda eebba na barbaada dhaabisi duwwaa. Kana booda eebba na barbaada. Kana booda eebba na barbaada. Isinoo? Kana booda eebba na barbaada. Mee walitti dabalaa jedhame? Kana booda eebba na barbaada. Jedhaa eebba na barbaada jedhame? Kana booda eebba na barbaada. Hallelujah. Rakkina miti kana booda kan si barbaadu. Yaaddoo miti kana booda kan si barbaadu. Dhiphina miti kana booda kan si barbaadu. Ho'icha miti kana booda kan si barbaadu. Eebbatu si barbaada hin jedhe. Warri kanas keessaa deemtanii baa hojii barbaadanii hojii dhabdan miti. Ilaa kun namoota gurra bu'aadha. Ilaala. Kana booda hojii si barbaade. Qabatee dhala. Ameen jedha guddisaati. Qophaataa ilaa qophaataa ilaa qophaataa waaqayyoon nama itti eebba barbaadu qabas keessa. Misiraachoo waa'ee kee waaqayyo eebbatanii dabaasaa jira. Mee guddisaa ameen jedhaagaa. Eebbatanii dadsiiba. Guddinatti dadsiiba. Hallelujah. Hallelujah. Kana booda jedhame. Kana booda jedhame. Eebbatu na barbaada. Barbaadee dhabdee miti. Hawwitee dhabdee miti. Abjatteemtee asi deemnee dhabdee miti. Kana booda eessa jirta jedhee balbala koo keessa barbaada. Yaa nama galeef iyyee lafaa kee ameen jedhamedha. Hallelujah. Si barbaada kana booda eebbatu. Si barbaada kana booda guddinatu. Si barbaada kana booda hojiitu. Waaqayyo bakka naan jedhe ijoollee kottan eebba naanneessanaa jedhe. Ilaa ijoollee kottan eebba naanneessanaa jira waaqayyo. Ijoollee kottan guddina naanneessanaa jira waaqayyo. Ijoollee kottan barakata naanneessanaa jira waaqayyo. Hallelujah. Hallelujah. Si barbaadu malee sin argan. Nu barbaadu nun argaani. Nu barbaadu nun argaani diinonni keenya. Ofumaa qilleensa mootu. Milishee jalaanu baaseera waaqni keenya. Maqaan isaa nu barbaadu. Nu barbaadu. Nu barbaadu nun argaani diinonni keenya. Ofumaa qilleensa mootu. Milishee jalaanu baaseera Yesuus keenya. Maqaan isaa nu barbaadu. Maqaan isaa nu ulfaatu. Maqaan isaa nu ulfaatu. Maqaan isaa nu ulfaatu. Maqaan isaa nu ulfaatu. Ilaa as keessa nama waa jalaa miliqaa jirtu tokko jirta. Jalaa fiidde sodaatta garuu sodaa guddaa kee jirta. Waaqayyo jalaa bilisee si baaseera jedha. Ilaa inni tu sodaattee fiidde jalaa baqattu sun jedhe waaqayyo sin argatu jalaa si baaseera si biliseera. Galateeffadhaa wayii waaqayyoon. Galateeffadhaa hin jedhaa waaqayyoon. Rookee yaada jeera moosaa faana ramashiya. Galateeffadhaa morgotti dhaati waaqayyoon. Kutaa kan dubbisa nu kadhatameera waan ta'eef sa'aatii makeenya eeguuf nan dubbadha. Waaqayyo immoo waaqayyo nu gargaare.
Dhugaa jirtu miti. Baay'een sin jaalladha. Ha? Sin jibbaa? Baay'een sin jaalladha jedhu. Seetan oduu waan hin jaalladhu. Seetanni sin hin jaalladhu. Isin hin jaalladhu jedha? Ha? Dhugaa? Maal isin osoo sodaachaa jirre? Sodaa seetana jirtu as keessa? Seetana jaalladhu dha? Seetana jaalladhu. Inni kan hojjenne ilaa. Fira ishee jiraam, sodaa ishee jiraam. Hin jenne bilaa. Maal jettani? Seetana jaalladhu. Lakkisaan isaa waan kana. Dubbii kun cimaadha. Hin jaallattani moo? Jaalladhe. Maal ishiin goote amma seetani kun? Maaluma isin goote? Amma seetani eessa jirti? Seetani eessa jirti amma? Warti buuti seetan eessa jirti himme? Eessa jirti amma seetan? Durba raafaatti galti miti. Caakaa bakkee teessi dur. Amma seena eessa teessi beektu laphee namaa abbaa namaa jala teessi. Dhugaama soba? Eessa jirti? Jirti deeman kee keessa? Nama miteeti? Laphee namaa itti gaman. Nama miteeti? Eessa jirti? Laphee namaa keessa jirti? Yoori laphee namaa keessa jirti? Laphee namaa keessa jirti? Maal ishee akka ta'e deebite immoo? Seexanatti goolii gashina. Miila keessa mirga ol keessatti goolii dhaame. Maalitti? Maal warri kanuun sodaati galgala gurii na agarsiifte fakkaata. Ilaa waan isinitti hima. Warri manatti seexana ni fanne waldaatti himatinaa. Gaafa ati galtuuti asii galagalachaa walta miti. Waldaadhaan immoo galagalinaa jecha walta galansi gashaa waaqayyo galansi haa gashu. Kottatti. Warri manatti ni fanne waldaatti himatinaa yeroo isin manatti galte qayyii isinitti agarsiifti. Qayyii fudhattedha. Manatti ni fudhattedha asittis fedhu. Galanni isaa haa ta'u. Ameen haleluuyaa. Na guddisi haleluuyaa dhigaa. Waaqayyo maaliif nu kaa'e beektuyi? Garaa seexanaa akka nu gubnuuf. Garaa waaqaa immoo akka ciibsinuuf. Mee akka jedhame dhugaa akkan garaa seexanaa gubuuf waaqayyo na dibeera. Akkan garaa seexanaa gubuuf waaqayyo na dibeera. Hin gubtaane ummati. Dhugaam. Haleluuyaa. Har'a galgala kana gaa walumaa galleetu hin gubna. Magaalaa sabbataa keessaa xonqaayi. Jal'oota. Ibaartoota. Asmaatota. Moortoota. Qallee lakkooftoota. Hin gubnan jedhi. Sodaatu moo? Dhugaa baay'een isin jaalladhan. Maal jettanii? Jedhigaa waaqayyo anaaf bara fideera dhibe. Waaqayyo anaaf bara fideera. Ilaa kutaa kana dubbisan dhaggeeffadhaame macaafa qulqulluu warra gabanis. Haleluuyaa. Wangeela Lukaas boqonnaa 8 lakkoofsa 40 kaasee boqonnaa 8 lakkoofsa 40 kaasee akkan jedha. Yeroo Yesuus bishaan ciisaa gamatti deebi'etti tuutii jaraa isa siman hundumti isaanii isa eegaa turan. Keessumaa immoo gaggeessituun mana sagadaa tokko Yaa'iroos kan jedhamu dhufee miilla Yesuus jalatti kufee intala tokkittiin qaba. Isheen dhumtummoo na duraa duuf jetti waan ta'eef kottu naa fayyisi jedhee yeroo inni kadhatu garra. Yommus Yesuus dhaquudhaaf karaarra bu'ettis namoonni isatti tuuta'anii hafuura kutu turan. Ameen. Kana gidduuttis dubartiin tokko turte. Isheen waggaa 12 dhiigni ishee dhaabbachuu diduudhaan rakkachaa turte. Ogeessota qorichaa biras dhaquudhaan horii ishee hundumaa bitte. Haa ta'u iyyuu malee namni tokko ishee fayyisuu hin dandeenye. Isheen kun dugda isaa duubaan dhuftee
andaara uffata Yesuus tuqxe. Achumaanis lolaan dhiiga ishee qal'ee irraa dhaabbate. Inni si rakkisu harkuma sirraa dhaabbata. Dubbii kun isinii galaa jiraa? Inni si rakkisu harkuma sirraa dhaabbata. Maal irraa ta'e? Maal irraa ta'e? Irraa dhaabbate. Akkuma duratti akka jedhan dubbadha. Amantiidhaan tuqanii fayyu. Amantiidhaan tuqanii fayyu. Eenyuun? Eenyuun tuqu? Godhaan akkas. Godhaan akkas. Har'a jedhame? Har'a jedhame? Amantiidhaan. Nan tuqaa? Fayyeen gala. Maaliin tuqu? Amantiidhaan. Beekumsaan miti kan Yesuusiin tuqan. Birriidhaan miti kan Yesuusiin tuqan. Wallaalummaanis miti kan Yesuusiin tuqan. Joonaadhaanis miti kan Yesuusiin tuqan. Amantiidhaan. Hin tuqamu Yesuus. Fooniin hin tuqamu. Fooniin eenyuun tuqu Yesuusiin? Maaliin malee? Amantiidhaan. Amantiidhaan gaafa Yesuusiin tuqtu inni si rakkisu qaxxadee sana dhaabbata. Amantiidhaan. Maal akkamitti amantiidhaan Yesuusiin tuqu? Namatti jibu? Maal akkamitti tuqu amantiidhaan? Hin tuqamaa amantiidhaan. Amantiidhaan tunaan immoo fayyu. Kutaa kana keessatti gooftaan Yesuusiin agarra. Geggeessituu mana sagadaa kan ta'e tokko immoo Yaariyoosiin agarra. Dubartii waggaa 12 guutuudhaaf dhiigni ishee dhaabbachuu irraa dhangala'u tokko immoo agarra. Geggeessituun mana sagadaa Yaariyoos kan jedhamu kun intala tokko qaba ture. Intalli isaa kun waggaa 12 geesseetti. Tokkittii qaba. Tokkittii manni qabutu jalaa dhukkubsattee duudhaaf jetti turte. Jalaa dhukkubsattee duudhaaf waan jettuuf gooftaan akka inni dhufee fayyisuuf gara gooftaa si nage gooftaa galte. Gooftaa jedhennaan intala tokkittiin qaba. Ishee dhumtuu immoo jedhe na jalaa dhukkubsattee duudhaaf jetti. Maaloo jalaa kottu naa fayyise. Gooftaa galte. Na. Gooftaan intala Yaa'iroos sana fayyisuudhaaf gara mana Yaa'iroosiin deemaa jira. Bartootaa wajjin tuuta sooraan baay'ee wajjin gara mana Yaa'iroosiin deemaa jira. Gidduutti dubartiin dhiigni ishee waggaa 12 guutuudhaaf dhangala'u kun waggaa 12 jedhame? Guyyaa 2 miti. Taati yaada. Ji'a 2 miti. Torban 2 miti. Waggaa 2 miti. Waggaa meeqa? Namni torban tokkoof dhiigni isaa dhangala'ee jiraata. Waggaa 12 guutuudhaaf dhiigni ishee dhaabbachuu hin danda'u dhangala'aa ture. Dubartiin kun akka jette gaafuma manaa kaata akka jette har'aa jette ennaan mana qorichaa si deemeera. Ogeessa qorichaa biratti sabdiin koondomtu dhumeera. Qarshii koo waan hundumaa si fideera. Kana wal abdiin hin jiru. Jette manuma utuma manaan ka'editi har'a jette ennaan dugda duubaan naqeeree jette ennaan shaashara uffata Yesuus tuqa. Isa booda immoo jette nan fayyaa. Nan fayyaa laata jedhe. Manoo tokko jedhame nan fayyaa laata jennaan. Dhuguma kattaa laata jennaan. Dhuguma isheen garuu jette. Dunduma duubaan deemeen shaashara uffata isaa nan tuqaa nan fayyaa. Isti nan tuqaa nan fayyadhaame. Nan tuqaa nan fayyaa. Jedhaa gamaadho. Nan tuqaa nan fayyaa. Nan tuqaa nan fayyaa. Dubartiin kuni namoota sana keessaa tarree namoota sanaan teessu. Sababni isaa tuffatamtuudha. Ulaagaa isaanii guuttu. Dhiigni ishee dhangala'aa deema. Kana jechuun tarree namaatti dabalamuu hin dandeessu. Akka aadaa isaaniitti. Tarree namaatti kan hin dabalamne gaafa Yesuus gara kennu tarree namaatti dabalamta. Kana booda akka jette gaafa manaa kaateetudha. Gaafa manaa kaate har'a meetti jennaan. Duttuma duubaan naqeetti. Yesuusiin nan tuqaa. Nan fayyaa itti. Yesuusiin nan tuqaa.
Yesuusin hin jenne maal jette? Isa iyyuu miti. Shaashara wayyaa isaan tokko jette. Shaasharumti wayyaa isaan lette. Anaaf bareedaa jette. Booddeen natteeti. Warri kaan dhiibaa deemu itti naanna'anii. Tuuta namoota hedduu itti naannee deema. Nama jalaan gad jettee dhokattee dhatteeti. Shaashara uffata Yesuus. Tutte. Gaafa tuttu. Yeroodhuma sanatu qaxxalee irra dhaabbate. Gooftaan akka galagaleeti. Eenyutu na tuqee? jedhe. Maali? Eenyu kan na tuqee? Innaan akka jedhanii namoonni baay'een bartoonni Phexros ala jedhanii. Maal gooftaa jedhan? Namoota amma kana si dhiibaa deema. Namoota amma kana baay'atanii si gaggaffaa deemu. Si daddarbachaa deemaa jiru. Hamma kana keessaatu eenyutu na tuqe jettee gaafattaayi jedhanii gooftaan akka jedhe an kanan barbaade meedhennaan warra na dhiiban miti mere warra na gagaffaa deeman miti mere warra na dhiibaa na daddarbachaa deeman kana miti mere ennaan isa na tuqeen barbaade. Ameen. Warri kan dhiibaa deemu. Arras Yesuusin kan dhiiban baay'ee jira. Dhiibaa. Gagaffaa. Daddarbachaa dhuma. Hin fayyadu fi itti naanna'ee deemu. Itti siqanii jiraatu. Hin fayyadu. Hin fayyadu. Hin fayyadu. Warra na dhiibaa deeman miti mere. Warra daddarbachaa deeman miti mere. Warra natti siqan miti. Nama na tuqeen barbaade. Namni tokko isin keessaa na tuqeedha. Humni Yesuus na keessaa baheera. Daddarbachaa jirta moo Yesuusin tuqaa jirta? Amantiidhaan tuqi ni fayyada. Dubartittiin sun gaafa tuttu qaxxalee irraa dhaabbate. Isheen mana walitti murteessee gaate gaafa mana kaateeti har'a jettee shaashara uffata Yesuus nan tuqaa nan fayyadde gaate. Amma takka takka namoonni erga waldaa dhufanii maa murteessu. Gaafa waldaa dhufaniiti har'a nan fayyada isayyuu nan fayyaa laataa jedhu. Isheen utuma gara Yesuus hin dhaqiniiti har'a jettee manuma gaafa mana kaatee kennaan gaafa uffata Yesuus tuqaa akkuma tuqee nan fayyaa jette. Shakkiin ta'uu geetti uumamne nan fayyaa qabdu mattee kasi qabdu. Nan fayyaa har'a hidhaa koorraa kama jettanii manatti murteessanii kan kaatan jirtu. Manatti murteessanii kan kaatan. Dubartii kana gooftaa Yesuutu fayyisee miti amantii ishee. Gooftaan waa'ee dubartii kanaa iyyuu yaadachaa jiru. Sammuu isaa keessa jiru ture yeroo sanatti. Eessa deemaa jira beektu? Intala Yaa'irosii fayyisuu deemaa jira. Intala Yaa'irosiin fayyisuu deemaa jira. Dubartiin kun maal argatte beektu? Fayyina karaarraa argatte. Fayyina karaarraa beektu nama biraaf sadaqaa jiru. Fayyinichi nama biraaf deemaa jira. Fayyinichi nama biraaf deemaa jira. Isheen garuu karaatti qabatte. Karaatti qabatte. Amen jette yoo godhatte inni namitti isa darbeessiifta yoo namitti dhibooftu taate. Akkuma handhuun yeroo tajaajilan jalqabne achi namaaf ergaan darba miti. Ana siin jilbeeffadhe ameen jedha. Maaltu beeka namitti dhibooftu taate dhufe irra bu'aa. Mammaa kaa takka jedhe yaa dhibooftuu seema nyaatte iyyuu baafta siin si booftu jedhe. Namitti dhibooftu taate dhufe sirra bu'aa. Ameen jedhi hundatti. Hallelujah. Namoonni baay'een kaa utuma achi galagashanis galagay sagalicha qoranii ofii masaaniitti qorqamanii waliin. Maatoon kaayisiin hin jenne ameen jedhi hundatti. Hin ta'a. Dhuguma siin hin ta'a bakka. Hallelujah. Sanamni waaqayyo as dubbatu sanamni waaqayyo dubbatu inni xonqaa hin bakkee as dubbatu siidha. Hin ta'u? Amantii dhabuudheessa. Amantii. Amantii. Dubartiin kun fayyinichi ishee dhaqaa jiru. Nama biraatiif dhaqaa jira. Intala Yaa'irosii deemaa jira.
isheen garuu karaamatti dibaatee qabatte fayyinuma qophaa'a qullaa gam gootee qabatte eessarratti na bira dabarteetti eessarratti kunuun arga waggaa kun namaa rakkadhanii maal narraa kuteetti qaxxinaa jette ina wanta yoo ta'e isa bara dheeraaf si rakkisaa turetu har'a sirraa ina wanta yoo ta'e ina wanta yoo ta'e gaaffii bara dheeraa lafarra situ argamu siitu muramarra dubbiin qaama dubbii amanuuti ina mana namoota nama dhuguma masuma keessa dhukkubsaan tokko jira sii kadhata waaqayyo si gargaarsa fayyisaa dhuguma na fayyisaa jiraata dhuguma sichi mooyi dhuguma na fayyisaa eegaa jettu fayyidu takkaan fayyidu bara kee guutummaatti rakkattu nam fayya kan jettu garuu fayyida maal isini hin fayyu hin jedhina hin jiraadhu hin jedhina raajii gadi irratti raajina raajii guddinaa malee raajii eebbaa malee nan jiraadha malee homaan qabu dubni kiishiidha sooreessa man jedhi kiishii qofa qaayiti maanni kiishiin koorii maan guute birrii maan guute kunis birriitee dhufee guuta yoo manteef amantiidha amantiin waan hin jirre jiraachisa dubbii amantiiti kaa anoo maalii teellaan amante booddee anoo guddachaa jiru itti gudduma guddachaa jiraata duwwaa marabatte amantee jechuun akkas amantiin waan jireenya jira hin jiraatas ameen dubartii kanarraa qaxxaree dhaabbate haleluuyaa dubartiin kuni amantii isheetiin waan nama argatte dubartiin kun amantii isheetiin wanta nama argatte wanta nama haleluuyaa amanuu keetiin waan argattaa dhimeetti guyti jedhimme dubartiin kun amanuu isheetiin tokko fayyina argatti maal argatte fayyina amanuu isheetiin fayyina argatte inni lammaffaan immoo amanuu isheetiin amantii boriif illee isheen isa akkisiisne boriif illee amantii cimsee isheedhaaf amma isheen bor kunoo kun hin danda'amu gotti jirani hin danda'ama jee sababni isa maaliif hin agartee hin danda'ama waan taatanii argeeran waan ta'e yesuus godhu hin danda'ama jee warri kaan immoo warri amananii nagarree immoo kunuun ulfaataan cimaan kunoo kun waan danda'amuti isheen garuu baay'ee feetu hin danda'ama namni amantii akkasii namni amantii bee waan danda'amne hin danda'ama hin danda'ama iyyaatti hin danda'ama jedhame gaara nana jedhame jigii fuula kootu na jedhame waaqayyo si jisseera jedhame namoota baay'ee irraa gaarii jigeera jigeera amantiin akka waan danda'amneeti warra amantii hin qabne immoo kunoo cimaadhaan maal akka moongola kana maaluma abbaa kongola kana maaluma uffata naa bala akka wanta firri isaanii jiraachisuun furmaata kan jiraachisuun naqasiin naqa maaluma akkamiin godha nama mari'achuu nama mari'achuu dhiisii galchanii waaqatti kooluu galii waaqaaf hin danda'ama. Danda'amu? Hin danda'ama. Hin danda'ama. Hin danda'ama. Iyyaati hin danda'ama jedhama. Hin danda'ama. Si lakkisee si boosisee furmaatatti dadhabee hin danda'ama see jala Yesuus har'a. Hin danda'ama. Hin danda'ama. Ni 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 danda'ama. Danda'ama. Maaliin? Ay amantii. Ay amantii. Akka jiran gootaa murtan. Utuu amantii amma jasina facaa qabattanii qilxuutii qadaamnee ol kaafami. Galaana keessa buufame jettu. Innis isinii qabboomaa jedhe. Garuu jedhe hin qabdanii amantii maaliif sii godhaa jedhe. Hin qabdanii. Hin qabdanii. Na iyyaati amantii jedhame.
Amanti guyyaa tokko yaadnee amantii kan ta'e jirtu amantii namni kan ta'e jirtu. Kaseerame ijiko waan haaraa arga burriko waan haaraa baga isan barbaadaa ture sana wajjin immoo walitti hambaa. Isaan malee wanti ta'e hin jiru ta'e sin argamu ulfinni sin jiru kabaji sin jiru eebbisoo hin jiru. Ameen. Dhuguma gooftaan akka naan jiraadha ijoollee qottaree banaanneessa caalu waaqayyo. Ela namoonni as keessaa barattanii dippiloomi digirii otoo ofirraa qabdanii lafa keessa malee dhaabachaa jirtu. Haalli jireenyaa sadarkaa baree toorri sadarkaa baree hojii isiniif hin malle hojjechaa kan jirtu. Waaqayyo kana booda akkasiin dobbal baraddaa sitti bara'eedha. Ameen. Bara filee kaa waaqayyo. Na guddisi bara filee waaqayyo dhibee. Gala. Jala guddisi. Waa'ee makoof jedhee dhaabe. Beeksisatu bahee maxxanfama. Beeksisa sana keessaa immoo warra darban keessa an tokko dhibee. Ta'eera. Kan wal arbe. Rumera bakka. Warra mana riif ta'e kun bakka. Lama faara deebi'amu. Jirtu isin. Ini kana kuat jira. Obbo Ade. Akan jari abdiin jira jari. Abdiin jira. Abdiin jira. Abdiin jira. Hallelujah. Yeroo kana kaasee nama tayooti waa'ee kee piyaara tokko dhibameera. Qabateera nama. Ameen jedhee akkudisi. Waa'ee kee piyaara tokko dhibameera. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Abdiin jira yaa ga'i. Abdiin jira.